mariin biyyoolessaa waa baay'ee of keessaa qaba. Hirmaattota gosa gosaatu jira. Abbootiin qabeenyaa jiru, dargaggoon hin jiru. Akkasumas warri abbootiin amantaa jiru, abbootiin aadaa jiru, haati siinqeen jira, abbaan gadaan jira. Haaluma kanaan yaadota garaagaraa uummata garaagaraa irraa dhufan bakka tokkotti Itoophiyaa yaadaa fi amantaadhaan yaada siyaasaan garaagarummaa baay'ee qaban bifa tokkoon walitti fidanii dhimma ijaarsa biyyaa kanarratti dhimma Itoophiyaa bifa haaraan deebisanii ijaaruu irratti marii dansaa godhaa turre baay'ee bareedaaf galtee mootummaan biyya ittiin ijaaru hedduu arganneerra jedhee yaada. Duraan kana dura rakkoo siyaasaa, rakkoo diinagdee, rakkoo garaagaraa akka biyyaatti argaa turre jira. Waraanaan wal qabatee jiranii naannoon yaadaan garaagara ciccitanii jiranii mootummaan amma uummata garaagaraa walitti fidee mee rakkoon naannoo keetii maali, rakkoon akka biyyaatti qabnu maali kan jedhu yaada namoota irraa fudhachaa ture jechuudha. Inni kun namoonni yaada garaagaraa burqisiisanii achumaan immoo yaada burqisanaaf immoo akkaataa kamiin deebisnee biyya kana nageenya isaa guddisna yookaan immoo deebisnee biyya ijaarraa kan jedhu galteen baay'een argameera. Inni kun nuufis ta'ee akka Afrikaatis akkasumas immoo akka addunyaatti bu'aa guddaa irraa arganna. Biyyoonni baay'een immoo fakkeenya kanarraa fudhatanii ittiin ijaaramu jedheen yaada jechuudha. Mariif marabbaadhaan jedha Oromoon. Mariif marabbaadhaan taanee mari'anne yoo mari'anne immoo nageenya buusne nagaa keessatti immoo dimokiraasiin akka jiru eenyummaan akka jiru namni kamiiniyyuu odoo waliin qoodin amantaadhaan odoo waliin qoodin sabaan odoo waliin qoodin tokko taanee ni nama biyya ijaarru akka taanu boru nama biyya ceesisnu akka taanu Itoophiyaa guddattee nuufi miti Afrikaa irra dabartee sabni Itoophiyaa Afrikaaf ta'uu dandeechu. Ofii bichaa odoo hin ta'in dhaloota boruu dhufuuf maal dabarsuu qabna? Dhaloonni maal nurraa barata? Dhaloonni qubee maal nurraa barata? Nuyi nagaa barbaanna uummanni Oromoo. Nagaan karaa dhufu immoo dimokiraasiidhaan dhufa. Nageenyi kan dhufu waraanaan hin dhufu. Nageenyi kan dhufuun afaan meeshaatiin hin dhufu. Teenye yoo mari'anne garuu nageenya buusuu dandeenya jechaadha. Nagaan kan fiduu qabu numa gatii taaneefu karaa tokkotti walitti deebinee walitti dhufnee ollaadhaan goosaan lakki kun nu barbaachisu kan yoo taane kun nu jalaa diigama. Kan diigame immoo utubuu qabna, ijaaruu qabna, wal dhabuu qabna jennee sabaaf sabiidhaan odoo waliin qoodin wal bukkee dhaabbanne nama biyya ijaaruu ta'uu qabna malee nama biyya diiguu qabuun qabnu. Oromoon mariif marabbaadhaan hiikkata akkuma jedhan san waloon taane waliin taane nama biyya ijaaru nama biyya diignu odoo hin ta'in nama biyya ijaaru akka ta'an borurreen dhaloonni qubee nurraa barachuu akka danda'an. Maaliif har'a bu'uuraa dhagaa bu'uuraa keenya deemnee jechuu barbaanna carraa kana argannee dhufuun dhaloonni keenya sun immoo maal fidanii dhufan maatiin nu gatee deeme kun carraa maal nu fidee gatii nu eeggatuuf gaafirreen jalaa afan kana mootummaan akka koomishiniitti yaada keessatti kan wal nuun qaban wal nuu qabsiisee marii uummanni Oromoo barbaadu hawaasni kamiyyuu gaafate dimokiraasii karaa ta'een nu deebisee mirga keenya odoo sarbin mirga keenyatti odoo hin bu'in waan hundumtuu mariin ta'a gatii jedhameef mari'achuu dhufne gatii ta'eefu waan waliin qabnu waliin qoonnee yaada waliin qabnu sheera waliin gooneet amma mari'achaa turre jechaadha. Kanaafuu marii biyyaalessaan kun immoo kan biyya utubu kan biyya ijaaru malee kan biyya diiguu miti walumaan taanee waloodhaan biyyaa ijaarru mareef marabbaadhaan immoo yaa hiikannu sirna gadaa keessatti waloon yoo ta'uu baate akkuma jedhame san dimokiraasiin haraara jaarsa biyyaatiin jaarsoti abbootii gadaatiin hiikamuu danda'a. Furtiin argamuu yoo baate kan namni walajjeesee furtiin qaama koomishinii kanaan argachuu yoo baate nama walajjeese kan gumaa nyaasisu caffeedha jechaadha. Kanaafuu mootummaan kana irratti hojjatee koomishiniin kun irratti hojjatee waloof biyya ijaarree mariif marabbaadhaan mari'annee jaarsolii biyyaatiin hiikannee akka galuu taasisnu rabbi nu haa taasisuun jedha. Turtiin keenya gaariidha. Haalli hanga ammaa jiru gaariidha. Namoota hirmaachisuu keessatti qaamolee adda addaa hirmaachisuu keessatti illee haalli jiru hanga ammaa gaariidha. Itoophiyaa nuti ijoollee keenyaaf dhaalchisuu barbaannu Itoophiyaa nagaa qabdu. Ijoollee keenyaaf immoo nagaan barumsa isaanii bahanii seenanii kan itti hordofan. Haadholiin nagaan bahanii kan itti seenan. Dubartoonni kabajamanii nageenyi isaanii eeggamee kan itti jiraatan Itoophiyaa akkasii hawwinaaf abbootiin keenya obboleeyyen keenya nagaadhaan kan itti bahanii galan
Itoophiyaa akkasii hawwinaaf.